Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota Biinii Shawaa akkamiin nagaa qabdanii fayyaadhaa jirtanii. Jira isin jecha alhamdulillahi galata rabbii fi halee viidiyoo isin marree akka sa'aan dhaqqabannee fi taabbileen kiyyaa dhaqqaba viidiyoo maxxansaniin edda wallaahi gara biraa kute akka saniifuu bileen kiyyaa gaarra hunoo isin deebi'ee jira. Akkam isin nagaa qabdanii fayyaadhaa jirtanii nama jirra kun alhamdulillah as geenye. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaarra maal qabattee teessan hin oolamu wanni qabadhee dhufe har'a waa'ee wardarraayi. Wardaan tuni rooroo irratti deemaa jirti tana nama gartanii isinilleeni. Wardaan isittillee nattillee aara qabaattu nan araarfadha. Namni isitti balleesse isaanitti balleesse wardattiin balleesse malee Abrahaam waliin taanetti wardaadha tamiidhamtesi gaafa haalillee guyyaa isii tana dura isii san akkas godhillee isiidha malee Abrahaam nan araaramaa walitti araaran hama rabbiiti. Kanaafuu obboleeyyan kiyya amma kun rooroo isirra deemu jirtu kuni ilmaan isirra yaa'u kana irraanan qooddadanii ilmaan amma isirra yaa'u kana isirraa qooddachuudhaaf bira dhaabbachuudhaaf ufaaf dadheesin jira obboleeyyan kiyyaa Oromootiyyaa duraan dursee garuu Oromootiyyaa isin hundi keessan Oromoon dhiifama wallaahi isinitti balleessin jira dhiifama isinii mana wallaahi obboleeyyan kiyya isinillee dhiifama naa godhaadha obboleeyyan kiyya. Kanaafuu gaa wanni amma gaa dhiibbaan wardarratti deemuu jirtu tuni dhiibbaa wallaahi rooroti malee jaarsi jaartirraa yoo fuudhullee barbaade nama fuudha jechuuni. Mari'ateetuma isumaan silaa wajjin fuudha isinleeni. Kanaafuu amma isii lafa darbee ilmaan wajjin lafa darbee kunoo miyyoo wajjin biiftuu wajjin deemaa jira Abrahaamis. Kanaafuu isaanis adabadhaadha karaan isin yaatan kun isin hin baasu harma nagaatiin dhiibbaa maa warda irratti maa qabsan obboleeyyan kiyya isin yoo jaalatte Abrahaam intilaa akkuma duraa wardaan si maratti dhattee wajjumaan adii baatee fuudhu qabda malee lafa jalaan miyyoo wal fuudhu akkaataa amma deemta kana amma kun ane yaalalaa amma wayiccitii teessan baasan jira gaa'ee mee akkam taatan eessa seentan isin mee eessa seentan hin qaanfattan yeroo waan akkanaa kana daladan boosin mee odoo wajji nyaattan odoo wajji dhuddanu odoo jaarti jedhee wajji deemu jiru wardaa jedhamee Abrahaam kun waan akkanaa kana hojjetu kana mee maal inni xiqqollee yaadu ilma dhiiraa ta'e obboleeyyan kiyya inni kuni wallaahi duraan nama nagaa ture namni nagara gaggalagaa namni hagaran galle rabbumaa inni namaa garuma gaggala rabbi isaa araaramu isalleedha araarama kadhannaafi rabbi isaa sirreessu. Kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya ani wardaa bira dhaabbachuudhaaf amma qophaa'eetiin jira. Nan araarfadha wardaa walillee lola qabaannullee isiin dhalaadha miidhamteellee miidhayyellee isiin darbuu isii bira wajji nyaadhatin ture harkasii nyaadhee hojii turre sababa isiin gaa tana durallee isiin isumaafti biiftuu tana sitti fuudhe naan jee maaliif lafa jalaan isaan kun maa kan naan jeetiin gaafsan illee isiisin sababa Abrahaam akkas godhe malee aanilleen isii miidhuu hin taanetti sababa Abrahaamii. Kanaafuu obboleeyyan kiyya Oromooti kunoo ammaan booda kan lafaa harkanii guyyaa wardaa bira dhaabbadhu qomatii of dhawadheetiin jira. Kana booda wardaan hin miidhamtus hin roorrofamtus obboleeyyan kiyya isin hundi keessanuu du'aa nu godha obboleeyyan kiyya wardaan akka miidhamne harkanii guyyaa hojii dhaabbadheetiin ilmaan isii irraa qooddadha. Jara kana egaa akkaataa amma itti jiran kana inoo iccitiin isaanii jalaan baatee jirti gaa inoo waan isaan itti jirani ane yaalagaa iccitii isaanii bakka fidee ifuu itti fidee wardaa wajjin kun himee itti jira fedhu gaa mucaan mana biiftuun bira galtu sunis gaa iccitii isaanii jalaa baasu hin beekne gaa iccitiin isaanii baatee jirti obboleeyyan kiyya baate gaa akka baatettu. Kanaafuu gaa kun amma karaan isaan xiyaan kana jala isaan
takka biiftuu fi abraan adda baasuu takka itti fuudhuudhaa walitti galchinee mana wardatti gallee obboleeyyan kiyya kanaafuu gaa isin hundinuu ho'isu nu hordoftoota keenya obboleeyyan kiyya ani dhimmi biraa haa qabu isaanitti aara hin qabu waan takka isaanirraa aara hin qabu biiftullee walitti isin araarsaa jettelleedhaan natti dawwalte turte eegaa an yeroo isin yoo natti dawwaltu jechuun namni wal lolu tokko lafaa ka'ee biiftuu tanaanuu walitti aara qabnaa mire isaan hundinuu natti waan kana narratti hojjetaa turanii mire ni sodaadhe yeroo duraatiif garuu an dhiira dhalaadhaa miti shakku waan akkanaa kana ofirraayi isinilleen garuu isin namana ture namni ammaa garagalee namni ammaa an amanamu kanaafuu gaa isii harkan darbina hin taatetti an abrahaamitti nan araaramni harabbiiti isaan hin didu ammoo gaa amma lafaa kaanee ofirraa hubachuu fuula dura ofirraa hubataniituma lafa jalaan gaa nama guddoo fa'aa argataniiti nama walitti araaramaa lafaa ka'eetuma daararte lafaa ka'ee mana isaanii dhaqee dhiifama yaani waan isaan naa qophaa'anii maaltu beekane kanaafuu tanaaf hin biiftuudhaatti afaan mammassee gaafsaniisi ammoo isaan akkuma nama nagaa walii qabutti nama fudhadheetiin itti dhaqee nama wajjiin araarfadha isaan hundaa'u manatti isaan abrahaamis wardas biiftunnattillee dawwalte turte kana hundaa'u isaan hunda dhaqeetiin dhiifama isaan gaafadha an ammoo tanaan booda biiftuu fi abrahaam warda irratti dhiibbaa oofuu kana dhaabbadha tanaan booda isaan dhiibbaa warda irratti ooftan kana dhaabbadhaadha garuu wardaan hin miidhamtu har'aan booda tana booda wallaahi hin miidhamtu bira dhaabbadha ni qooddadha rakkoo isidha kanaaf hordoftoota keenya egaa dhaamsa kiyya hara qabadha kana fakkaata inshaallah rabbiin haajuu isaan hundaa'u wali araaramnee wajjiinuu fiidiyoo isinii marree gallakkisuun oolu inshaallah haaluma kanaan haala kana jiru kanaan wardaan amma akkatti rooroo biratti irtiboo dhugaa rabbii amma maalirra jirti halee kamii arraba maalirra jirti angaata walillee gaafanne obboleeyyan kiyya fiidiyoo isaanii gidee laalu garaa kanaan na gubate wallaahi garaa kanaan na gubate dhugatti dhugaa rabbii garaa kanaan na gubate namni haadha ilmaanii kana ni godhaa namni wajji nyaatu tokko dheengatti isaanumaa biiftuu fi abrahaami warda wajjumaa yaa'anii amma maaltu isaan jalaa garagaltu kanaafuu obboleeyyan kiyya wardaan teenya hin roorrofamtu biran dhaabbadhaa inshaa allahi hanga fiidiyoo biraatiin walitti deemutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh